waa of gaafadhu. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif qaanee hundi keenya. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Ati gadameessa haadha kee keessa teessee gadameessa keessatti arguun gammaddee burraaqxaaf, an garuu gadameessa haadha koo keessaa ergan bahee booddeeyyuu maqaa isaatiif utaalee burraaqee isa galateeffachuun baay'ee natti ulfaata. Ati daa'ima umurii waggaa tokkoo utuu hin taane yookaan utuu hin guutiin Yesuusiif jecha ajjeefamuudhaaf barbaadamte. Ani garuu guddadhee ergan waggoota baay'ee lakkoofsisee isaaf jecha ari'atamuun sodaadhe. Nan sodaadhe. Ati isa Kiristoosiidhaaf daandii mijeessuu, isa Kiristoosiif daandii qulqulleessuu jedhamtee waamamte. Gara Kiristoositti akka siqaniidhaaf, Kiristoosiin akka baraniidhaaf, Kiristoos duukaas akka bu'aniif daandii mijeessite. An garuu daandii masa mijate irra deemuun na rakkisa. Ofiis deemuu, namas deemsisuun na rakkisa. Ati daandii qulqulleessite. Ani immoo daandii ati qulqulleessite irra deemuun natti cime. Ati bosona keessa bultee Kiristoosiin lallabde. Ani garuu mana gaarii fi mijataa keessa buleen Kiristoosiin lallabuun natti cime. Ati gogaa uffattee Yesuusiin lallabde. Ani garuu uffata gaarii uffadhee maqaa Yesuus dhahuudhaaf lallabuudhaaf saalfadha. Ati mootii fuuldura dhaabbattee ija jabinaan sodaa malee wanta isaaf hin taane itti himta. Ani garuu waan naaf hin taane ofitti himuu iyyuu hin dandeenye. Waan hiriyaa kootiif hin taane dhiisi jechuu iyyuu hin dandeenye. Ati mana hidhaa keessa teessee Kiristoosiin ilma Waaqayyoo, ilma durbee Maariyaam barsiifta. Kan garuu haaluma mijataa keessatti sammuu koo hidhee arraba koo duugamee ta'a. Ati mormi sirraa citeeyyuu Yesuusiin waaqummaa isaaf ragaa baata. An garuu qeensi quba kootii utuu narraa hin citiin waaqummaa Kiristoosiin lallabuufan sodaadha. Natti ulfaata. Ati erga mormi kee albeedhaan citee booddeeyyuu waa'ee Kiristoos biyyarra naannoftee dhugaa baata. An garuu ofii koo fi namoota naannoo koo jiranittuu waa'ee dhugichaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee daandichaa dubbachuu dhugaa bahuun sodaadha. Lallabuun sodaadha. Nan saalfadha. Ati si'oolitti iyyuu gadi buutee warra si'ool keessaaf abdii laatta. An garuu warra mandaraaf naannoo koo jiran abdiin kutachiisaa oola. Ati warra du'anii si'ool keessatti iyyuu jiran Kiristoosiin lallabda. An garuu warra jiraatan iyyuu lallabuu hin dadhaba. Warra addunyaarra jiranitti lallabuu an sodaadha. Hin dandeenye. Kan kee kun nama lalchiisa. Akka lakkoofsa fooniitti ji'a 6 isa dursitee yookiin hangaftee garuu
inni na booddee dhufu na caala gaafa jettu maaliif nama dinqu? Ergan akkas ta'ee maqaa isa atii fi warri si fakkaatan ittiin waamaman kiristaana isa jedhamuun ergan waamame yaa Yohaannis ilma luwichaa Zakkaariyaas amma ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti naaf kadhadha. Ergaa qulqulluu Phaawulos saba Efesooniif barreessee boqonnaa 6:19. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii yuutuubii kanaa akka taatan, warri subscribe gootanii maatii Yididiyaatu kanneen taatanii jirtan hiriyoota keessaniif viidiyoo daawwataa jirtan akka qooddaniif yookaan share akka gootaniif kabajaanan isin gaafadha. Viidiyoowwan asirraan daawwattan jalqaba irratti like gochuudhaan eegalaa. Erga dhaggeeffattanii xumurtaniin booddee immoo hiriyoota keessaniif qoodaa, biraan gahaa, qaqqabsiisaa. Sagaleen Waaqayyoo bara kana gara kootti, gara keessanitti inni dubbatamu, inni lallabamu gara jireenya keenyaatti itti deebisuudhaatiin ittiin akka jiraannuuf, ittiin akka eebbifamnuudhaatiif jireenya bara baraas akka ittiin argannuudhaatiif sagalee Waaqayyoo isa asirraan dhageessan, gorsa asirraan isin qaqqabu hundumaayyuu dhaggeeffachuu akka ittiin jijjiiramtan, dhaggeeffachuun qofa odoo hin taane hiriyoota keessan biraanis akka geessan kabajaanan isin gaafadha. Waa'ee koof, waa'ee dhugichaa, waa'ee daandichaa, waa'ee jireenyaa akkan lallabuuf, akkan dhugaa ba'uudhaaf, waa'ee koo, waa'ee obboleessa keessaniif naaf kadhadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Yididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif